Ashama harka fuudhee hordoftoota intartiimentii jara jirtu nageenyi badhaadhaa baga jiraatanii naga kooti. Galata Rabbii waan rakkoo ilmaan Oromoo fi wanta Oromoo Oromiyaa irratti deemaa ture irraan kaafee nagadha. Sanattaan sun ijoolleen hedduun isaanii miidiyaa Facebook irraan dhabdanii na soqutti jirtanii. Hanga Facebookin keessun sirraa'uuf asumaan na argattu jedhee yaada. Asiin na hordofaa gama YouTubeetiin Facebook waggaa qilleensa irratti deebise wal argina. Kanatti aanseeti rakkoo guyyaa 2-3 deddeemaa ture kanatti baay'ee gaddinis an akka mataa kootiitti itti maal akka jedhee ibsadhu hin beeku. Gadda guddatti natti dhagame ilmi Oromoo tokko yoo obboleewwan isaa irratti rakkoo hangana raawwateeti sababa osoo mootummaan Oromoo jiru Oromoon lubbuun isaanii akka dhangala'aa dhiigni isaanii bakka hundatti dhangala'u baay'ee na gaddisiisa. Akkamitti akka ibsannullee hin beeknu garuu waan nu toluuf nu tolle dafnee yeroodhaan argu. Mallasii fi Hayilemaariyaam gaangoo qabatan yerootti hangana nu hin miine Oromoon eebba qaba waan ta'eef nama isaaf toluuf isaaf hin tolle dafee yerootti rabbitu isas waa hundumayyuu isa goosise. Sababni ganamaan eenyu akka dandeettii qabu yookiin eenyu akka Oromoodhaaf garaaf yaadu wanta san sababa sun hubatamuufi wanta san afaan abiyyiitii si baaseeti rakkoon kunis uumamee jedhee fudhadha. Waa'ee biraa maalinni wanta baay'ee beqa waan baay'ee nama kofalchiisu. Ani duuti namaa sunniin immoo homaa maaliif uummanni qabsoo keessatti guddatee qabsoof kaleessallee aarsaa kafaluu ture waan ta'eef baay'ees namoonni hin jedhu. Oromiyaan dhiigaan ijaaramti. Nutis yoo rakkoon kanaa olii kan jiru ta'e dhaqnee isaan waliin du'uuf qophiidha. Lubbuun teenya lubbuu Oromiyaa sartuu miti jechuudha. Waan biraa wanti namoonni seeraan adda baafatee hin beekne wayii Oromoo jechuun Oromoon saboof baraa Oromoo amma booda namni Oromoo mootummaa hin barbaadu ofiif bulchaa Oromoon namatu nu bulchaa mootummaa kana nu bulchaa maaltu nu bulchaa waan jedhu Oromoon amma booda uummata of danda'aadha. Oromoon eenyuun akka bulus Oromoon argee jira. Eenyutu akka Oromoo bulchus Oromoon argee jira. Namni kana hin argine immoo biyyiti eenyuun akka bultu Oromoon eenyuun ajajama qeerroo eenyutu ajaja abbaan qeerroo eenyu Oromoon hundumtuu harka mootummaa hin jiruu fi akka hiree isaa murteeffatu dhiiga irratti dhangalaasee daangaa kaleessas lafeedhaan ijaare har'as immoo akka lafeen ijaaru rakkoo amma uumame kanarraa hiree ofii Oromoon akka murteeffatu namni hunduu argee jira jechuudha. Qeerroo jechuun namoota du'aniif nama sababa kanaaf nu jalaa du'aniif akkuma yaada jarri miidiyaa gubbaatti kennaartus ta'eeti opiidiyoon jechuudha. Waan goon waan hin qabneef lubbuu isaanii Rabbi jannata keessa nu haa teessisuun nutis Rabbiin kadhannaaf. Garuu amma boodaaf hegereen teenya hoo maal taati maalitti deemna garamitti deemna isa jedhu hundi keenyaa beekuudha qabna. Eenyutu nu ta'a daasboorris jechuudha. Guututti Oromoon akka jirtuun hiree ofii akka murteeffattuu fi akka Jawaar wajjin dhaabbattu hundi keenya barree jirra. Waa'ee miidiyaa Feesbuukaa nama 2-3 nu ilaallatu kun immoo guutuun uummata Oromoon hiree isaa murteeffachuuf waa'ee mootummaatu quba hin qabu waa'ee biyya ofiitii fi hiree ofii murteeffachuuf malee jechuudha. Nuti nama nuuf hojjetu faana jiraanna nama nuuf hin hojjenne immoo dhiifneetuma bira kunnaa jechuudha. Maaliif aangoorraa nuti waan dhimma hin qabneef biyya teenya irratti abbaa biyyaa taanee nagahaan jiraachuuf hiree Oromoo kan murteessu Oromoodha. Walaloo gabaabduu takka isinii dubbisaa walaloo kana booda haasawa koo xumuree isin biraa deema jiraachuu koo isinitti mul'isuuf irra caalaa kan dhufeef jechuudha.
namni hin bade jedhee suqutu jira walleeluu tana amma miti walleeluun kabarruufte garuu baay'ee jaalladha wanta yeroo amma kana wal qabattu yeroo san illee maaltu akka ture dugugga sanyii ilmaan oromootitu ture walleeluu tana guyyaa sana yaadachiiftee gaafas immoo diinatu nu bulchaa har'allee diinumaa jechuudha diinuma ammas iyya namaa hin dhageenyu dhugaa jirtu hin dubbanna. Hin callisu ani maaliif hin callisaa roorroon natti jira maaltu na teechisaa halkanii fi guyyaa kinoona yaachisaa lammiin koo maaf gaddee alagaan dheechisaa mee saba koo kaasee diina koo salphisaa eeyyin hin dubbadha har'as hin callisu saba koo dararee diinni yoo boochisu mee eboo fudhadhee laphetti rakkisu gumaa saba kootii dhiiga haqqisu maaliif kan ajjeesee lafarra harkisu biyya koo keessatti kan natti roorrisu dhaadhadheen geeraraa qabsoon itti hafuufu lakki hin callisu garaan nan raffisu an sanyii leencaatii gabrummaan naasafu gochisuu kaneessaa minilikiin dhufee dararriin saba koo haalaan itti fuufe nullee hin hanqannee har'allee yoom hafee dhiiga lammii kootii alagaa yoon quufe lubbuun goota meeqaa akka laayyoo lufee addaan nu facaasee diinni qoree hafee tokkummaan nuuf halaa sabni koo maaf rafee. Lakki hin callisu garaan nan raffisu an sanyii leencaatii gabrummaan naasafu qeerrotu walleeluun kun qeerrotu deebii qeerroo mootummaa kennituudha anis qooda qaba isaan keessaa anis nama tokko bakka bu'ee dubbachuuf mirga qabaa jechuu qeerroo qooda qeerroo keessaa waan qabuufi lakki hin callisu garaan nan raffisu an sanyii leencaatii gabrummaan naasafu jette qeerroon harkaan kennattu jechuudha. Ergaa qabdi gabaabduu walleeluun gabaabduun tun garuu jechoota keessaa fudhattanii maaliif akkasini dubbise isinumti bakkatti godhadhaa isiniin jedha waa'ee biraa miidiyaa gubbatti ijoolleen feesbuukaa gurguddaa qabdan yuutuubii kiyya kana feesbuuk irratti sheernaa godha hamma akkaawuntiin koo qilleensa irratti deebi'uuf Zara Entertainmentiin kan keessanii sabskiraayib naaf godha haamileetti godha isin malee maal qabaree namni waan wal qabnuuf walumaan dhaadanna yuutuubii kana naaf wanna jedha qophii biraa wanta biraatii wal argina biyya keenyas biyya nagaa rabbi haa taasisu mootummaa kanas nu haa qajeelchu yoo nuuf hin qajeelle immoo nurraa haa deemsisu jenna waan nun taane nurraa haa kaasu waan nu ta'a nurraa haa teessisu jabaadhaa ilmaan Oromoo Oromoon immoo jabaateera Oromoo waan jabaadhu jedhanis baay'ee hin qabu sababbiin isaa Oromoon hiree isaa murteeffachuutti jira abbaa biyyaa ta'e waan hunduma isaatu namni qabsoo Oromootti himu hin jiru sababni isaa Oromoon maal akka ta'e isintu arge an kanaan san jedhee waan isin hin himneef isin waan argitaniif Oromoon akkana akkas jedhee dubbachuu hin danda'u akkuma isin argaa jirtan daa'imni waggaa lamaallee gadi bahee qabsaa'utti jira. Wanti amma booda kan dhalatee lafarra jiru osoo hin taane kan garaa keessa jirullee qabsoo fi biyya isaa ani biyyiti tun tiyya jedhee dhalachuutti jira waa'ee biraa Adaamaa fi Dirree Dawaa Dodola Baaleen keessa Amboo lubbuu nama hedduutitu darbee rakkoon akkasuma Dodolattis manatti gubatee Adaamatti masjida gubutti jiran rakkoo kanneen qaamni isin ilaallatu bakka sanarra dhaabbattanii ummataaf waan hawaasni isin barbaachisu waan hawaasni barbaadu gochuufii qabdani rakkoo raawwattan san itti gaafatamummaa akka fudhatu mootummaa fi OPDOdha jechuun OPDOn wanti isin ummata Oromoo irratti raawwattan waanuma isin miidhu isin Oromoo miine jettaniit yoo wanti isin gootan kun immoo isin miidha asirratti wanti isinitti dubbannu hin jiru Oromoo maal akka ta'e isinis argitanii jirtanii yeroo gaarii qabaadhaa ummata